Ngaalee gurree yaa gurree ko walirraa turree bubbullee lammii ko gurraacha Afrikaa kaasee gadaadhan addunyaa raasee Oromticha iddaa mootii gurraachicha gurraalootii gurree yaa gurree ko walirraa turree bubbullee lammii Ngaalee gurree ko walirraa turree bubbullee lammii ko Ngaalee gurree ko walirraa turree bubbullee lammii ko Ngaalee gurraacha Afrikaa kaasee gadaadhaan addunyaa raasee Oromticha iddaa mootii gurraachicha gurraalootii gurree yaa gurree ko walirraa turree bubbullee lammii ko Shamarka fuune hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachuuf jettan qubee poodkaastii keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota hawaasa keenyaaf bu'aa buusu akkasumas immoo barnoota gahaa hawaasa keenyaaf ni kennu jennu asitti affeeruun isaan faana turtii taasisna. Guyyaa har'aas artist Mootii Badhaasoo asitti affeerree jira. Akkuma isin beektan yeroo dhiyootti sirba haaraa tokko gadhiisuun hawaasa bira jaallatamummaa guddaa argateera. Isa faana turtii taasisna nu waliin tura. Baga nagaan dhufte Mootii. Leel baga nagaan nu eegdan. Mootii sirbootuma garaagaraatiin namni si beeka garuu eessatti dhalatee mootiin eenyudha hawaasa kam keessaa dhufe kan jedhu hawaasa Oromooti garuu hawaasa iddoo kamii keessaa dhufe kan jedhu namni hin beeku meechirraa kan Hayyee galatooma mootiin kan dhalate Shawaa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqiidha hawaasa Jaanjiillee jidduutti gaa kanaan dhaladhee guddadhe jiillee gaafa waamtu aadatu ka'ee si fuuldura dhaabbata jiillee warra aadatii warra duudhaa warra safuu akkasii gaa. Oromoon aadaa baay'ee qaba safuu hedduu qaba. Yeroo waa'een jiillee ka'u akkuma tamma kaaste wanti hawaasni beeku jira. Jiillee gaafa jedhamu waan sammuu isaa keessa dhufu jira. Arsii gaafa jedhamu waan sammuu keessa dhufu jira. Baalee gaafa jedhamu akkuma kana Harargee maaloo gaafa jedhamaa deemu hawaasni waan sammuu isaatti qabatu jira. Keessumaa Arsiif Baaleen adamaan beekamu. Jimmaan sanyii mootii jedhama. Waa'ee Jaanjiillee nu kaasi hawaasitti keessatti dhalatte akkamittiin mootii kana adabee guddise laata? Akkuma nama siin jedhe jiillee gaafa waamtu safuun uyyuu waan jiillee ibsu natti fakkaata. Jiillee jechuun jiillee ilmaan ja'a qaba. Goona Guusaa, Looyaa, Siibaa, Gindoo, Warree warra jedhamudha jechuudha. Bal'inaan warra lafa qabatee jiraatudha. Horsiisee bulaadhaan beekama. Loon jaalata. Naamusa jiilleen qabu sitti himuu hin danda'u. Aadaa jiilleen qabu sitti himuu hin danda'u. Eenyumtuyyuu harkaa fuudhuu hin dandeenye. Sirnoonni darban harkaa fuudhuu hin dandeenye. Aadaan jiillee harka buleeraa jechuudha. Warra aadaa of harkaa qabu warra safuu of harkaa qabu kaa ilmi achi keessatti dhalate eenyu akka ta'e atuyyuu tilmaamtee beekuu dandeessa. Ani mucaa warra sanaadha. Maatii safuu qabu jidduutti waanan dhaladhee guddadhee fi waa tokko wanti naqaanis sun jiru jechuudha. Jiillee ibsachuudha fi akkasii. Maqiitti kan itti dhalatte haalli barnootaa akkam ture achumatti baratte moo akkam? Achumatti mana barumsaa Odaa Boqotaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa bakkee jedhamudha. Achumatti barannee guddanne. Haalli barnootaa akkam ture? Gaariidha. Naamusni baay'ee muuziqaayyuu achitti gaa gumii keessatti kan sirbaa guddanne. Yeroo loon tiksinu loon faarsuudhaan kan nuti sirbaa guddanne jechuudha. Gaariidha. Loon tiksiteetta sirriitti? Akka ajaa'ibaatti. Akkana. Maal jecha maal sirbaa loon tiksitume? Gaajjiillee gaafa waamtu
waanuma wayinaa sirbii osoo jetteeni loon sii faarsa. Anis gaa nama san keessaa nama tokkodha. Naa sirbii gaafa naan jettu an dursaa faaruu looniin dursiifadha jechuudha. Mee faaruu looniitti na eegal. O gaarree gaarreeloo abbaan loonii ulfaasanii gaarree kiyyaa. O gaarree gaarreeloo ulfaa bokkuu dachaashanii gaarree kiyyaa. O gaarree gaarreeloo haati loonii diimtuu sanii gaarree kiyyaa. O gaarree gaarreeloo diimtuu albuu dachaashanii gaarree kiyyaa. O gaarree gaarreeloo kootas taa'ii loontu qabaa gaarree kiyyaa. Jechaati gaa abboota jalaa sagalee kana fudhachaa. Loon hawaasa Oromoo biratti baay'ee beekama. Dur Oromoon horii babbaasee qajeelcha gara horaatti beektaa sirbasa? Tokko sen jettaas? Oromoon horii babbaasee qajeelcha gara horaatti ayyooto yaa'ileeto annaannaa qicii qabeetti waan akkasiidha. Oromoon yeroo baay'ee aadaaf safuusaa akkasumas immoo sirna keessa jiru gama sirbaatiin gama walalootiin akkasumas gama geerarsaatiin beeksifachaa deema. Dhalootinis kanumarraa barataa guddata. Mee jiilleen haalli uffannaa haalli ittiin sirna gadaa turfatan illee waan baay'ee namatti tolu. Mee ati gadaa kam keessa jirta? Eegaan miseensa gadaa muudanaadha warra barana alangee fudhate keessaa nama tokkodha. Akkuma amma jette hawaasni jiillee looniin beekamaa siin jedhee waa'ee haadholee ati kaastee irratti haadholeen jiillee hedduu sitti tolu. Naamusni isaan qaban uumamaan nama shira hin beekne yoo jettee hin dandeessa. Maal jennaan fuudhuma isaanii dubbisteeti naamusni kan sitti mul'atu jechuudha. Dhaannaa rifeensa isaanii argitee jiraatti loon faarsuudhaan beekamu isaaniillee maal jedhu faaruu loonii kan haadholeen faarfatan. Yaa habaabii ileoo maloo yaara aadatoo si fareeruu dhugdaa annan gaarree guddaa. Akkasiin haadholeen illee loon kan faarfatan. Daabee dhaatu rifeensa akkasitti irraa gadi dhaamu kuni daabee jedhama nu biratti. Daabeen kun gosa lama qaba. Deessuun kan dhaattuu fi noormaalii haadholeen kan dhaatan jiru. Yeroo baay'ee akkan argaa guddadheetti deessuun as jala waa marti naannoo jedhama wanti suni. Dhadhaa asiin dhabdu. Haadholee jiillee dhadhaa asiin dhabdu. Beeki gaaloon qabu siin jedhee dibannaan biraa erga amma tikfatee bulaadhuma miti jiillee horsiisee bulaa sitti tolaa jechuudhumaa fi haalli aadaaf safuu achisu jiru hawwataadha. Hedduu si boonsa haalli uffannaa even wandabboo jiillee tokko beekta dheetii yaada. Irraan nabdu haadholee jiilleetirra yeroo sirni geggeeffamuu miti noormaalii isuma uffatu jechuun hin danda'ama. Irraan dhabdu hedduu sitti tola. Aadaan achi jiru naachuraaliidha. Yeroo hedduu Oromoon hundumtuu waan jaallatamu hedduu qaba. Oromoon iddoo hundumaa jechuudha. Garuu jiillee irraa dhalachuu kee gaafa nama biraatti himtu maaltu sitti dhaga'ama? Warra jiilleeti an jettee gaafa himtu akka gandummaatti osoo hin taane waama gaariidhaan jiilleen saba akkamitti itti ibsuu dandeessame waan gabaabaadhaan saba akkas jettee jecha tokko fa'in jiillee ibsitu siin jedhan. Ani hedduun boona. Jiillee jechuun sadantuu lamaa keessaa qaama tokkodha. Daachittaansee bachootu jira bachoottaansee jiilleetu jira utusuu sadaffaadha jechuudha. Jiillee jechuun damee sadantuu lamaa keessaa qaama tokkodha. Garuu aadaan naachuraalii ta'e achi bubbuleera. An sana argaa waan an guddadhee fi parsantii 100 Oromummaan natti dhaga'ama. Wanti naannoo sana jiru marti waan Oromoo fakkaatuuf waan Oromoo ta'e qofaadha. Waan atiin Oromummaa ittiin ibsatu qofaadha jechuudha.
kun immoo anaa wanti himachuuf duubatti na deebisu hin jiru. Hedduu natti tolaa jechuudha. Jiile jechuun warra guddaadha. Warra duudhatii, warra ulfaadha. Gadaantuu lamaan sammaa harka singalee alangeen isinitti dabarfame. Abbaa Gadaa Geetuudha kan fuudhanii. Geetuu Taliilaa. Abbaa Gadaa miseensi Gadaa Muudanaa jechuun Abbaa Gadaadha jechuudha. Yeroo kana amma Gadaan nuyiidha jechuudha. Sirna walharkaa fuudhinsaa argiteetta dheeyyaadha sooshaal miidiyaa irratti viidiyoowwan isaa maxxanfamaa ture, suuraawwan isaas gadhiifamaa ture, warra tarii qaamaan ofii keetii yoo deemuuf siin mijannes yoo deemtetti ta'es akkamitti ilaalte akkaataa walharkaa fuudhinsaa? Carraa kanaan fayyadamee Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa hedduun galateeffachuu barbaada. Isaan meelbaadha. Yeroo akkasitti dhaloonni amma yoome keessa waan naachuraal ta'e fidanii akkas ture kaleessa jedhanii nu agarsiisu isaanitti hedduu natti tole. Kana gaafan jedhu akkaataan isaan itti alangee dabarsanii kennan hedduu na boonse jechuudha. Beekigaa alangee sana akkasitti bareechanii kennuu fi chaayilenjiin daandirra ture tilmaamuu sin dhibuu jechuudha. Miseensi Gadaa Muudanaa alangee tana fudhachuudhaaf erga manaa bahee bubbuleera. Erga godaanee gara dhagaa kooraatti gara dhagaa kooraatti erga dhufuudhaaf daandii jalqabee bubbuleera. As keessa chaayilenjii hedduutu ture. Gaafa Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa akkasitti sirreessuudhaaf dadhabbii taasisan mormiin jiraachuu danda'a. Lakki daandiin maal jennaani Gadaan kaleessa akkasitti walharkaa fuudhamaan turre isaan akkatti fudhatan quba qabda dheetii yaada. Guyyaa Irreechaa wayiidha kan isaan alangee fuudhani. Akkanatti hin bareenye kuni garuu adduma ta'e natti mul'ate nu barsiisaniiru. Abbaan Gadaa Geetuunis akkanatti akka alangee dabarsanii kennan abdiidhaan eeggannaa. Kanarrayyuu fooyyessanii duudhaa ganamatti deebisanii bareechanii waan Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa hanqise immoo itti guutanii dhalootaaf waan kana caalu akka lafa kaanii Gadaa xaanutti darban abdiin irraa qaba jechuudha. Egaan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa Abbaa Gadaa 70ffaadha kan isaan turani. Akkasumas Abbaa Gadaa Geetuun immoo 71ffaa ta'aniitu kan isaan jirani. Kun sirni Gadaa hangam dagaagee guddatee waggoota 8 haaromsaan booda yeroo 71ffaaf darbuunsa duudhaan Oromoo hangam lafa qabatee akka jiru agarsiisa. Abbaa Gadaa haaraadhaafis carraa kanaan bara hojii gaarii isaaniif hawwina. Bara isaaniitti Oromoo tokkoomsan baratti jijjiiramni hedduu dhufu ta'a jenneetu abdanna. Haa ta'u mee silanaa kaastee turte loon tiksaadha kan itti sirba eegaltee loon mararfachuu irraa akkuma hawaasa jiillee kamiyyuu sirbaati kan itti guddatte. Mee kan aadaa hawaasaa sirbamuun alatti sirba eenyufa dhaggeeffataa turte? Alii Birraa. Egaa Alii Birraa jechaan si ibsuu hin danda'u. Ana qofa osoo hin taane dhaloonni Gadaa kootii martii dhaggeeffataati kan guddatanii jechuudha. Hedduun jaaladha. Isaan hangafaadha. Mataa aartiidha. Virtuu lafee dugdaa aartiidha. Dhaggeeffataan guddadha jechuudha. Sirba isaanii isa kam jaallatta? Waa mallee nu dhibee. Nu jetta? Rakkoon qaba. Waa mallee nu dhibee jenna bitaa mirgaa. Waa mallee nu dhibee jenna bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna murkaa? Maaliif deemna murkaa? Sirba kana gaafan kaasu hanga har'aatti tokkummaa lallaba. Kaleessa irraa kaasee hanga har'aatti tokkummaa saba kanaa lallabaa jechuudha. Asumaan dhaamsa gootii tokkummaan furmaataa tokkummaa jechuudha. Hawaasni Oromoo yeroo hedduu keessattuu warri akka Alii Birraa fa'aa Nuhoo Gobanaa fa'aa hawaasa kana gara tokkummaatti waamaa, gara sirnaatti waamaa, gara waliigalteetti waamaadha kan isaan lubbuudhaan darbani. Sirboonni isaanii baay'ee jaallatamummaa guddaa qaba. Mee sana booddee kamittiin gara sirbaatti seente? Loonuma osoo tiksinuu
sirbaa turre akkuma siin jedhe muuziqaan koo jalqabaa maalan balleesseedha. Maalan balleessee yeroo loon tiksuudha kan ani yaalii gochaa ture adeemsa keessa immoo walitti qabee. Loon tiksaama barreessite? Adeemsa keessa gaa walitti fiddee akka bareedu lafa teechise. Ergasii booda lafa teechiseen erganii xiqqoo jabaadhee gara istuudiyoo dhufee muuziqaatti jijjiiree muuziqaan wal qabsiisee achi booda awudoon isaatu gara waggaa lamaan harka tureeti. Ergasii booda gara kiliipiitti erga maasteringii hojjettee booddee amma kaan muuziqaa sana keessatti ergaan dabarsuudhaa miti kaayyoon koo. Akkamittanii sirbaadha. Akkamittan sirbatti dabalamaadha. Hawwii guddaan qaban ture. Akka muuziqaa jaaladhutti waanan jaaladhuun qabu. Waanuma tokkotu daandii na bulchee malee akka hawwiitti silaa bakka naa miti. Akkasii muuziqaan koo jalqabaa maalan balleesseedha. Loon tiksa jechuun umuriidhaanis ijoolleedha yeroos jedhee yaada. Istiidiyoo argachuu hin ulfaata. Artistoonni hedduu yeroo baay'ee lafa fagoorra gara Finfinneetti gara Adaamaatti dhufaniitu yeroo baay'ee sirboota isaanii jalqabaa kan isaan hojjetanii maallaqa achi qabatanii dhufan fa'aa fixanii utuu istiidiyootti hojii isaanii hin xumuriin kaan immoo istiidiyootu hin argatin rakkatee rakkoo meeqa booddeedha kan isaan sirba jalqabaa baasanii. Umurii ijoollummaa sanaan istiidiyoo argachuu hin ulfaanne akkamitti argattame? Ani yeroo sanatti beekigaa istiidiyoon gurraan dhagaa malee eessa akka jiru hin beeku. Ergan jabaadhee namatti dhiyaachaa artistii Ayyaanoo Bariisoodhaan wal barree naannoo tokko dhaloonni keenya. Ayyaanoo Bariisoo jechuun sirba aadaa Oromoo jiillee kana sirbuudhaan beekama. Baay'ee nama cimaadha. Isattan himadhee waan akkasii gochaa jira maalaan godhuu jennaan kallattiidhumaan Adaamaa na ergee Xilaawun Tolaa. Xilaawun Tolaa naa qindeessee. Achi deebuun immoo dhufee warra viidiyoo kana nama waraabu argachuudhaaf hedduun dhama'aa ture. Jechuun namni baasee sittiin himu waan ta'e kana. Waan sanaan galuu ergasii booda mucaa tokko akkuma caarraa ta'e as Finfinneetti ol barree Foollee Entertainmentii beektaa dheetii yaada. Addisuu jedhama abbaan dhaabbata. Isaa wal nu barsiisee inni immoo kiliipiitti naa jijjiiree jechuudha odoo sana. Akkasiin beekigaa amma sirbi kun akkuma nama siin jedhee dhaamsa qabaa dhaamsa hin qabuun dhimma koo miti. Fedhii koo baafachuudha. Bilchina osoo hin taane fedhiidha beeki. Sagalee makee riikardi gootee deebitee dhaggeeffachuun humtiyyuu gammachuu tokko. Laalikaa miira akkamii akka qabu atuu tilmaamuu dandeessaa jechuudha. Kiliipiitti hojjetamee dhumee gaafa yuutii irratti fe'amu ba'aatu narraa bu'e. Sana dura hojii manaa koo guddaa ture sirba sana hojjechuu. Akkasiin gara istiidiyootti dhufee Ayyaanoo Bariisoo galateeffachuun barbaada. Nama guddaadha. Ayyaanoo Bariisoo jechuun yeroo baay'ee intarviin ta'a. Wanti inni haasa'u yoo jiraate waa'ee aadaati. Sanaan ala keessaan bahu. Gaafa waa'ee aadaa haasa'u aadaan isuma fakkaatti. Akkasii sirba aadaa Oromoo jillee sirbuudhaan beekama. Sirba kamiseellee sirbeera. Jabaadhu ammas akka kan godinaalee hundaa kan Oromoo aadaa Oromoo hundaa akka sirbitu abdii sirraa qabnaa galatoomii jechumaafi. Tole amma yeroo kaaste sirbuma kee sagalee isaa riikardee erga gootee booddee waggaa lamaaf harka tureette. Otoo hawaasatti hin gadhiifamin otoo sagalee mallee hin gadhiisin qabattee ofuma kee qofa dhaggeeffataa turte. Ol kaawwadhee himoorra ol kaawwadhee ofuma kootii dhaggeeffachaa waggaa lama na bira ture. Beekigaa amma jidduu waggaa lama kana. Waa jijjiiruu yaadne waggaa lama kana keessatti walaloo jijjiiruu. Isarratti waa tokko sirba biraa uumuudhaan alatti isa jijjiiruuf waa tokko yaadne. Sababni isaa akkuma amma siin jedhe yeroo sana yaadadha yeroo ka'umsa kooti. Yeroo ani muuziqaan eenyu akka ta'e hin beekne san keessatti. Sirbootuma Alii Birraa fa'aa dhaggeeffachaati kan sirba sana walitti qabee anaa fi waan guddaadha yaadannoo koodhas jedhee waan ani yaadee fi waa tokko irraa jijjiiruu hin barbaanne. Amma kaabeeki uummata biratti fudhatama qabaa fudhatama hin qabuun dhimma biraadha. Amma miira malee bilchina miti. Uummanni maal barbaada? Ani immoo maalan hojjechuu qabaa wanti jedhu ana bira hin jiru.
akkasii miira ijoollummaadha jechuudha. Jidduu sana keessa Awusoo keessa turre. Awusoo keessatti artistoonni amma gurguddatan jiru kan akka Duuniyaan Kuufaan ijoolleen immoo ciccimoo ta'anii osoo milkaa'iniif nu duubatti illee hafan jiru. Awusoo keessatti sirbaa guddannee carraa kanatti fayyadamee Awusoon teenya Awusoo Hara Dambal jedhamti. Awusoon Hara Dambal kan maqii jiru guddachuu qaba. Meeshaan muuziqaa hundi guutamuufii qaba. Jabaadhaadhaa abbootiin qabeenyaa naannoo sana jirtan bukkee dhaabbadhaadhaa. Mootummaanis quba qabaachuu qaba. Waajjirri aadaa fi turizimii quba qabaachuu qaba. Awusoon yoo jiraate aadaan naannoo sanii in jiraata. Maal jennaan yeroo yerootti aadatu agarsiifama Awusoo keessatti waan ta'eefi dhaloonni ganaa dhufu yoo har'a warri Awusoo keessa jiran ba'anii dhaloota ganaa dhufutti agarsiisan aadaan bubbulaa deema. Barbaachisaadha. Akka nu deeggartan kabajaadhaan isin gaafannaan jedhaani. Egaa aadaan naannoo tokko akka turuuf Awusoon akkasumas immoo aadaa fi turizimiin hojiin isaan hojjetan hawaasa naannoo sana beeksisuu barsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Ergaa bareedaadha kan itti dabarsite. Mee sirbicha xiqqoo nu yaadachiisa. Sirba kee jalqaba. Maalan balleesse. Maalan balleesse maalu kaa'anii maalan balleesse jaalala ishiif qabuun ibse. Ishumamee kan lama jaalate osoo na qabdu narratti baafatte osoo hin beekin deemtee na adabde harka poolisii tasa na galfatte harka poolisii tasa na galfatte. Akkasidha. Reegeedha. Waan akkasidha. Loon tiksaayyuu biitii reegee beekta jechuudha. Laali yeroo sana maaltu jira waan akkasii kanan jaaladha waan kun raappii taphatan kana. Nan jaaladhan ture ismarra dhaabbadhee maal gochuun qabaa waan jedhu yaadurraan kana wanti godhe. Dabalatammoo muuziqaan aartist Abbuush Zallaqaa muuziqoota akkasii kanaadha. Muuziqoota reegee paappii kanaadha. Isarra dhaabadheeni kanan muuziqaa kana akkasitti hojjedhe. Kanaaf fedhii makee guutuudhaaf bifa kanaan maalan balleessee hojjetteetta garuu walaloonsaa bareedaadhuma yaada gaariidha. Warri dhaggeeffatan akkasii. Lammaffaa irratti maal fooyyessitee dhufte isa booddee? Bareedduutu lamaadha. Maal fooyyessite kan jalqabaarra sirriitti walaloo kee bilcheeffattee namas dubbistee akkam? Kamitti hojjette? Qofaa miti. Yeroo sana Awusoo keessa turre ijoollee Awusoo keessa turan kan akka Dooniyaan Kuufaa wajjin mari'achaati. Kan hojjenne gaarii ta'ee beeka. Hara Damboo keessan jira kottu barariiti. Anas si jaalate michuu koo natti maramiiti. Isa si jaalate michuu kee itti maramiiti. Ohoo yaanta labbaa gada. Ohoo teessoo odaa jala. Ohoo sumaaf nama raacha. Ohoo siifan kophaa gala. Bareedatti fooyyessitee dhufte. Kiliippiin isaas gaarii. Addisuumatu hojjete kiliippii? Kiliippii isaa hin hojjenne awwaaloodhumaan akkasumatti gallakkisne. Audio qofaa gaddiste. Sanattaan sun jibootatu hojjetame. Jiboonni kiliippiitti jijjiirameera. Taan sun gurreedha. Akkasiin egaa. Jibootnoo achuma Awusoo keessa teessee hojjette? Lakki. Ergan karaa Finfinnee dhufee. Akkasi. Finfinneetti dhuftee hojjette. Jibootii xiqqoo seenuu kaasee kaasas. Kallattumaan gurree bira ga'u gurreen hawaasa biratti baay'ee jaallatame. Kiliippiin isaa baay'ee bareedaadha. Jibootadha mata dureensaa. Gaafa jabaan hidhatee tololuu seessaan galee kan manaa fokkoruu gaafa goonni ajjeesee geerraruu gaafa yartuuf sodaa yaaddoo malu gaaraa daggala raasa jira goonni roorroo jibbee dhannoo duudee dhaloonni reebee lolee daangaasa kabachiise moo'ee galee lammiisa gammachiise waan akkasiidha. Kunis walaloonsaa si'uma barreesse moo? Hundasaa walaloo hamma gurree ga'utti si'uma barreesse jechuudha. Walaloo yeedaloo daarektiingii beekigaa maallaqa hin qabnu waan ta'eef waan hundatti gaafatamummaa ofii fudhatta. Fedhii hojjechuu waan qabduufi akka sagaleen kee yookaan hojiin kee kun uummata bira ga'uu fi ofumaaf dadhabda. Gaafa maallaqa qabdu immoo abbaatti goota. Abbaatti goota daarektiingiin eenyu laallata.
walaloo fiidu waan jedhu akkasii yeroo sanatti akkas ture sanaaf jiboota hunda isaanumatu hojjete even huccuu diizaayin gochuu irratti namumti dandeessaa tokko diizaayin namni gochuu gargaara hin uffata jiru. huccuu diizaayin gochuu dandeessaa? Ani waan dadhabeen qabu. Hin dandeessa taanaan hin dandeessa waan qabu. Hin dandeessitu si dhiba malee nan danda'a jettee kaateen nan dandeessa. Fedhii qabaannaan Diizaayin godhee qalamaan kaaseen ogeessa bira geessee kalarii kanaan bifa kana na hojjedhu jedheeni akkasii hojjetame gurreen jiboonni. Jiboota bifa kanaan hojjette akkuma itti immoo ofuma keetii huccuus diizaayin gootee daayirektiingiis waan hundumaa fi keetii gootee hojjetteetta. Dugdeebiin hawaasaas fooyya'ama dhufadhee yaada jalqabarraa ka'e maaliin balleesseerraa ka'e gaafa dabartuu waa fooyyessaa dhuftaa namoota waliin wal baruu jira fooyya'aa dhufa. Gurra irratti baay'ee buum jedhe miidiyaa irrattis. Homaan jedhu kaa beeki namni tokko harruma dhalatee harruma ka'ee deemee harruma qotee abbaaf hin laatu. Hawwaatuma akkasumaanis immoo maalan balleesseen ganama koo yoo ta'e galgalli koo immoo ganaadha garuu galgalicha bira ga'uu fi hawwaatuma jabaachaa deemta maal. Jijjiiramni guddaan mul'ateera amma jibootaaf gurree gidduu baay'ee maaliif muuziq viidiyoon aartii Oromoo baay'ee guddataa jira. Kwaalitiin baay'ee ol ka'aa jira. Haga namoota ciccimootaan biyya alaarraa fidanii hojjiisuutti ga'ameera. Kanaaf gurreen baay'ee itti yaaddanii akkasiin hojjettan viidiyoo irraas hin beekama. Uffatni isin uffattan irraas bakki isin filattan lookeeshiniinis baay'ee bareedaadha. Mee eenyu barreesse irraa jalqabnu gurreen walaloo yeedaloon isaa eessaa ka'e? Gaariidha. Gurree kan barreesse dargaggoo Biiniyaam Baayisaa Mucaa jedhamudha. Mucaa cimaadha. Baay'ee nama jabaadha. Sirboota hedduullee barreessee of harkaa qaba. Aan ammoo baay'ee na jaalata. Humnuma ol na jaalata. Guddachuu qabdaa kottumee muuziqaa wayii hin jira. Siif hin kenna. Hojjedhu naan jennaan tolee jedheen irraa fudhadhee bareechiniituma hojjenne. Gamtaan hojjennes immoo akka bareeduuf akka jabaatee ba'uu fi namoota ciccimoo hedduutu irratti hirmaate. Gulaalli isaa irrattis walaloon maal fakkaataa kiliippiinoo maal fakkaataa irratti ani mari'achuun jaaladha. Akka nama dhoksuun jaaladha. Mari'ataan gowwaan qabu Oromoo. Nama dhoksuun jaaladhu waanuma ta'e kana na fayyada waan ta'eef nama tokkorraa waatu dhufa. Wanti dhufu sun immoo siinsi fayyada waan ta'eef mari'achaati kan hojjennee istiidiyootti nama dhaggeeffachiisaa maal fakkaatame yaada fudhachaa bakka yaadni komii kaasee dhufnee immoo Biiniyaam Baayisaa mucaa walalicha barreesse wajjin mari'achaa. Iddoon kun fooyya'ee jecha. Maal goona bakki sun akkas jedhamee ture jennee keessaa baasaa itti dabalaa akkasiin bilcheessinee kan hojjenne. Kiliippii isaa immoo kan daayirekti godhe. Kiliippiitti osoo hin darbini walaloomsaa jajjabaadha. Namni barreesse nama aadaa beeke nama seenaa beeku ta'uu qaba. Walaloo keessatti jechoonni isin fayyadamtanillee akkam nama sirriitti seenaa beekuudhaan itti fakkaata. Walaloon keessan akkas jabaatee kan barreeffame maal ibsuu yaaddaniitu? Egaa baakgiraawundii isaa kaleessa yaadachuudha. Eessaa dhuftee saba kanaa hamma ta'e waan beekturraa hamma ta'e kaasuudha. Aayidaan koo isa ture. Aayidaa ittiin himadhee achirra dhaabachuudhaan kan dursanatti laate fooyyessaa dhufne akkasiin miicinee baasne jechuudha. Hoomaa oofaa morkata hoomaa oofaa dur dhuguma gurri kuma achi keessatti jechoonni jajjaboon jiru. Dur dhuguma gurri kuma gurraachi koo guddichuma korma qalee biyya falee reefu tole warri loleedha. Egaa kana je hoomaa oofa jechuun hoomaan gamtaadha. Tuuta wayiidha jechuudha. Namni isa ofu immoo hooggansa qaama hoomaa ofu sanaadha jechuudha. Dur tokkummaatu jira. Tokkummaadhaan lolatee diina ofirraa qolatee ofis biyya isaas kabachiisa akkas ture. Yoo achi deebi'e immoo loltoota isaa jifachuu osoo hin taane in jajjabeessa. Kormas qalee kormichi biyyas falee loltootafis laachaa loltoota isaa jajjabeessaa. Reefu tole warri lole jecha loltoota isaa jajjabeessaa hamilee tura. Akka isaan boru dacha'anii lolanii diina ofirraa qolataniif biyya isaanii akka kabachiisaniif jechuudha. Waan akkasii ibsuudha fi
Walaloodhaan ayyaadanu yeedaloo mana ayyaadanu. Walaloon hun jetteetta yeedaloodhaan. Oomaa oofaa morkata morkaa oofaa durdhugumaa gurri kumaa morkata morkaa oofaa gurraachi koo guddichumaa morkata morkaa oofaa korma qalee biyya falee morkata morkaa oofaa reefu tolee warri lolee morkata morkaa oofaa nagadattee maaloo yaa korma koo. Oma ova morkata morka ova 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 Duduguma gurrikuma morkata morka ova Oma ova morkata morka ova Gurrachiko guddichuma morkata morka ova Oma ova morkata morka ova Korma kale biyya fale morkata morka Nagadatte maaloo yaa korma koo. Na albee qara lama waan jedhamu hin beektanii. Kan gamlachuu muru. Kan gamlachuu muru jechuudha. Waan akkasii sana waan si tolu fakkaatee siin nagadata. Gamasis jira gamanas jira. Kan amma kun faashinii faarsee bulaa. Dabalee jentii jechuudha. Waan akkasii kana jechuudha. Lammii isaa nagadata jechuudha. Garuu dhufee warra nagadate faana muratee nyaata. Yoo akkasaa warri inni nagadate kun isan beeku. Isa beeka. Waan inni achi informationii fidee dhufuu fi inni immoo asitti lolaaf of qopheessee diina isaa ofirraa qolataa jechuudha. Achis dhaqu immoo waanuma as jiru kana achitti illee hima. Waan akkasii kana sanuma ibsuu fi kan nagadatte maaloo yaa korma koo jenneef jechuudha. Akkasii. Mee viidiyoon kiliippiin isaas gaafa hojjetamu viidiyoodhaan illee gaafa hojjetanii aadaa Oromoo kana beeksisuuf hojii guddaan hojjetameera. Eessatti waraabdan? Baay'eetti dhaamame gurreen ayyaana qabanatti fakkaata. Akka caarraatee gaafa abbootiin gadaa sirna geggeessan guyyaa sanirra bu'ee waraabbiinsaa. Daarektarri kana dura wajjin hin haasofnee turre of taanee waliin hojjenna jennee. Galgaluma isaanaa dabalee boru mataa haaraa deemuu qabnaa nan jedhe. Maal jennaan barri sirni Karrayyuu bira deemuu quban qabaan jedheen. Quban qaba maarree yoo ta'een jedheen. Indi furachuu qabna ka sirba kee dhaggeeffatteertaa maal naan jedhe. Akkaatuyyuutti daarekti guutii natti himne. Akkamitti taaree yennaanii ana akkuma kanattan hojjedhee bakka itti qophaa'ee hin deemnaa naan jedhe. Hiriyaa koo qaaliitu jira. Carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Dargaggoo Wabii Taaddalaa jedhama. Kan maallaqaan na bukkee dhaabbachaa ture jechuudha. Isaanan mari'adhee galee. Akkas naan jedhe of taaneeni. Boruu mataa haaraa deemuu qabna naan jedhee. Maaliif jennaanii boruu sirna gadaa abbootii sirna gadaatu geggeeffama. Gadaa Karrayyuu. Sirna gadaa Karrayyuutu geggeeffama. Naan jedhee hin jedheen. Inna maaliif barbaachisireenaan achi keessatti jechuun akkas jedhu fudhatamuu qabaa naan jedhee hin jedheen. Ajaa'iba hidhee dinqisiifatee ani sodaachaan kananii taasise. Ajaa'iba hidhee dinqisiifatee deemuu qabda siin jedha. Akkuma lafti bareen kaanee deemne waraabbii sana fudhachaa bulle halkan guutuu achi bulle abbootii gadaa wajjin turree quba qabda. Abbaa gadaa goobanaa turtee natti fakkaata. Abbaa gadaa goobanaa hoolaa abbootiin gadaa hedduutu turan ga'a. Viidiyoo kee keessa jiru abbaan gadaa. Isaan jidduun ciisee bule. Abbaa gadaa goobanaa hoolaa fi maammoo gadaa haasaa bulle waa'ee dhuma gadaa kana nu barsiisaa bulanii akkasitti tarree leeditii kaasee hanga amboo kana faradoo amboo kana walitti yaasne asii Finfinnee iddoo seenaa qabdu hedduu fudhanne akkasiin gurreen kan hojjetame. Gurree kana keessatti namoonni hedduun nama 70 olii. Naannoo nama 70 oliidha. Anuyyuu narraa jeffadhe beekigaa shubbistoonni hedduudha. Akkasuma warri piroodakshinii jiru ijoolleen immoo nufaana diraamaatikiidhaaf socho'an turanii
Kana kana naannoo nama 70 oliidha kan irratti hirmaate. Beeki gaa bareechuudhumaaf malee waan biraa inti jechuufi miti. Akkasii laga xaafoo kana illee lokeeshinii laga xaafoo baay'ee sitti tola. Achitti illee waraabbii bareedaa fudhannee akkasitti gurree. Tarree leediitti akka waraabdan kaastee jirta. Haalachi ture anis achiin ture waan ta'eef baay'ee bareeda ture sirni dabarsaa goopha tarree leedii. Mee akkamitti ilaalta hawaasachi? Maal waan haasaa murii kun qabatamaa waan argamaa turedha. Simboon Karrayyuu, simboon Oromummaasaa, urgaansaa, uffannaansaa, naachuraalii Oromoo kaleessa lubbuudhaan jiru santuyyuu Karrayyuudha jettee fudhattaa jechuudha. Kan eenyumtuyyuu ragaa ba'a. Hanga ammaa Karrayyuun isuma kaleessaa sanaadha. Hin ammayyoomne jechuudha. Aadaa isaa tikfataa jira. Aadaa isaa tikfachaa, lafa isaa tikfachaa, bakkee tarree leedii jedhamutti gootota hedduutu wareegame. Akkan seenaa dhagayetti. Lafa sana tikfachuudhaaf. Karrayyuun goota. Osoo lafa isaan kennin, osoo aadaa isaan kennin, osoo gadaa isaan kennin, osoo amantii isaa olii gadi hin oofin, akkuma kaleessa uumametti hanga ammaa jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf akka itti gadaa Karrayyuu waliif dabarsu eenyumtu yoo waan haasaan ibsamu miti jechuudha. Bakka tarree leedii sanatti gaggaafachaan ture namoota. Akka bakka tasaa itti gumaata walii kennan eenyutu eenyuuf kenna jedhee gaafachaan ture. Warra goopha kennutu maatiin dhufee gumaa kennaaf jedhanii cukkoo fiduu, aannan fiduu akka isaan itti fidan illee baay'een jaallachaa ture. Even meeshaan isaan itti qabatanii dhufan argitee jirta yoo ta'e meeshaa elellaaniin tolfame kana meeshaa aadaa. Meeshaa aadaa. Bakka wanti naachuraalii jedhame sun dhuguma siin jedha. Amma odoo jiddugala kana ta'e waan akka saanii yookaan nikeelii yookaan wanti adda addaa waan ammayyaa meeshaalee sibiila kanaan fayyadamu. Waan akkasitti qabannee deemama ture. Asisi jechuun badee jechuu osoo hin taane gaa kanatu kanarra caalaa wanti jedhu jira miti. Amma achitti garuu isuma sanuyyuu wanti isaa jechuudha waan meeshaa lafa bulee wayii jira miti. Isa durii tokko isa har'atti tolfamee dhufee osoo hin taane isa durii tokko sitti tola beeku. Haalli uffannaa isaanii baay'ee namatti tola. Ganama akka isaan itti korma qalanii dibatan baay'ee namatti tola. Akkaataan isaatti gootota lubbuun darban faarsaa turan, jajaa turan. Galgalar. Baay'ee sitti tola. Aadaan Karrayyuu keessa jiru naachuraaliidha. Aangoonis karaa itti dabarfamee kennamullee waan qulqulluu ta'e, waan dhugaa ta'edha. Namatti tola. Sirba kee keessattis kun mul'achuuf gurraachi horee biyya damboobee yaa warra gadaa warra qaroome bakkee jedhutti yaariif bareechitanii fayyadamtanii yeroo Oromticha hiddaamuuti maal bakkee jedhu keessatti ibsachaa ture. Sirriitti ibsameera. Warri Karrayyuu baay'ee isaan jaallanna. Aadaan isaanii baay'ee waan nama hawwatudha. Haalli isaan itti keessummaa simatan baay'ee kan namatti tolu. Waggaa 2 booddee deebitanii dhuftu nuun jedhan 2 booddee deebinee dhanna. Goopha kenname goopha kennuu jechuun aangoo sanarra yeroo shaakalaa kennuudha. Sana booddee immoo aangoo guutuun akka dheengadda kan tuulamaa kenname alangeen dabartee kennamte jechuudha. Tole sirbicha keessatti bakkee garaagaraa filattanii hojjettaniitu faradoon illee hedduutu ture. Faradoo sirriitti mul'istaniitu. Faradoon amboo qabu maal tafe walitti yaasne hojjenne. Warri amboo hirmaataniiru. Baay'ee malee. Uummanni amboo naaf haa jiraatu. Uummata qulqulluudha. Galateeffachuun barbaadaa sumaan baasii tokko malee faradoo walitti na yaasanii ofiis ba'anii irratti hirmaatanii naaf hojjetan. Amboo guyyaa dorgommii faradoo jira. Naannoo amboo jechuudha. Guyyaa sanarra dhaqxan hin seen. Malee si'umaaf jedhanii walitti yaasan hin seen. Dhaammanneeti namatu ture. Nama santuu asii haala naa mijeesse. Ganda tokko faradoon achitti afooshan jira beekte. Afooshin tokko xiqqaate farda 120 ol hanga farda 200 kan qabutu jira. Afooshatti warra afooshaa kanatti nuuf himte isaan ispoonsara nu godhani. Kanaaf sirbuma keetii jedhanii ba'an faradoowwan kun jechuudha. Yeroo baay'ee amboo
yeroon dorgommii, yeroon taphaa dargaggootaa, yeroon shaakallii fardaa itti leenjisan waan jiruuf yeroo sana irratti argatteen see akkuma Lakki. tarree leedii. Lakki. Mee dubdeebiin hawaasaa maal ture? Ati immoo maal onnatte sirba kanarraa? Maal ture dubdeebiin hawaasaa? Gaariidha. Komiin dhabee. Gaariidha jabaadhu. Gara fuulduraattis waan kana caalu qabattee akka dhuftu abdii sirraa qabnaa jecha jedhuun alatti. Komiin agarre egaa yuutiibiis jala galtee ilaaluu dandeessa koomentii jiru. Waa tokko komiin agarre gaariidha. Kun immoo ana haamilee natti toreera. Boruu uummata kiyyaaf waan kana caalu qabadhee akkan dhufu abdiin qaba. Mee ilaalaan ture sirbicha yuutuubii mataa kee irratti gadhiiste natti fakkaata. Yuutuubii sana irratti sirbi kan biraa hin jiru jechuun kanuma kee malee viidiyoowwan ati hojjette malee sirbi biraan hin jiru. Yuutuubii sirbaan beekamu miti. Maaf kan kee irratti gadhiiste? Nan aare. Torbee sana yuutuubii barbaadaa turre. Sirboonni immoo tarree galanii turan ayyaana fi ayyaana saniif immoo sirbi koo gallakkifamuu qaba. Maal jennaan gaafa ayyaana kana namni boqonnaa fudhata waan ta'eef bakka taa'utti dhaggeeffachuu danda'a jennee gatii yaadne fi yuutuubii gaafa jimaataa galgala banneeti gaafa qidaamee galgala immoo sirba irratti gallakkifne. Yeroo kana jidduu sabiskiraayibii 39 bichaatu ta'e. Yerootti sirba gadhiistu. Lakkii gadi lakkisuu gadi lakkisaa irratti wal lolaa turre hiriyoota kootiin. Gumaa qeerroo Oromoo jedhama. Yaa ulfaatu Story galateeffachuun barbaada. Mahammad Aljezeeriyaa galateeffachuun barbaada. Namoonni kun nama ciccimoodha. Baay'ee nama miidiyaadha. Namoota bilchaatoodha. Guddaan haa galatoomaan jechuun ni barbaada. Gumaan garmalee promooshinii naaf hojjete. Amma ka gad lakkisnaa gadi lakkisnuu irratti wal lolaa turre kanasiin jedhu yuutuubiin kunuyyuu sabiskiraayibiin qabu haaraadha waan ta'eef akkamitti irratti gad lakkisnaa lakki gad lakkisnaa lakki gadi lakkisnuu irratti beekegaa. Ani immoo riskii jiru fudheen haa'ii gadi naa lakkifamuu qaba. Ani deemee nama hin kadhadhu baqa koo kiyyaadha hin ta'a hin danda'ama waan ta'eef. Aanatu itti gaafatamu. Gaarii famaa dhufu hunda sana fudhadhaa. Kan kasaaru sana kan argatu sana irratti gannaa lakkisaa jedheeni Mahammadiidha kan yuutuubii naabane nama cimaadha baay'ee ogeessa cimaadha. Giraafiksii maaloo kana baay'ee hojjeta. Yeno achi booda Ibroo Ibsaallee ture. Akkamii wanti kun akkamitti ilaalta jedhanii mariisisanii turan Gumaanii fi Maammeen. Gallakkisaa malee wanti kamiyyuu onnatan malee hin ta'u. Indoom gallakkisaa fi ilaalama sirbichi sirba jabaadha waan ta'eef ilaalamaa gallakkisaa fedhe. Ibroon akkas jennaan bakka hedduun gammadee. Ibroo Ibsaa jechuudha. Oftaaneen faanis turanii namoota baay'ee ture kaa beeki. Achumaan wanti galee haa galu jennee irratti gallakkisne bareedaa nu deeme. Ergasii booda kan sabiskiraayibiin isaa amma ta'e deeme. Bareeda deeme. Asumaanis ayyaantuun tarteemantii. Sabiskiraayib nu godhaa. Kana booddee hojiiwwan kee gama kanaan dhufu jechuudha. Gama yuutuubii keetiin gadhiifama. Ammas kan sirbi tokko kan hojjetamee dhumee jira. Yoo rabbi nu gargaare ammoo waraabbii jalqabuudhaa fi dhufaa jirra. Albaamas hojjetaa jirra. Hojii koo hunduu karaa ayyaantuun tarteemantiitiin argattu sabiskiraayib godhaa jennaan ka. Amma albeemas hojjechaa jiratte albeemas gahuma ayyaantuutii itti fufuu yaaddaa. Garuma ayyaantuutiin. Albeema hojjechuuf akkamitti yaadde inni ulfaata yeroo baay'ee artistoonni waggoota hedduu fudhatadu. Yoomirraa eegalte albeemii hojjechuuf maaltu qophaa'e maal qindeessitan maalirra jirtu? Egaa gaafa hojjettu sirba siingilii imarjesii gallakkiftuu fi sirba immoo teechifattutu jira. Har'aa miti durumarraa yoo hojjetaa turre mitire sirboonni hojjetamanii dhuman hedduutu jira. Kan immoo hojjetamanii hojjetamaatu jiranillee jiru jechuudha. Kan immoo ganaallee itti yaadaman jiru. Keessaa fi filachaati gaa kan deemtu. Already parsantii wayii deemnee irraa waaqni nu gargaare waan bubbuluu miti jechuudha. Kanaaf irratti hojjettanii yeroo dhiyootti wanti kamiyyuu immoo hin danda'ama. Ani hin danda'u jedhee hin beeku. Nan danda'a malee. Dhiphadhees hin beeku. Maaliif jennaan si harka jira. Waan si harka jiru akkamittiin harka jiraatanii yakka jechuudha. Dandeettii oduu of harkaa qabdu hin danda'u yoo jette ati namummaan kee guutuu miti jechuudha. Wanti kamiyyuu hin danda'ama dheegatiin amanuu fi ittuma seenee
awwaata ta'a malee immoo wanti yeroo tokkoon ta'u hin jiru. Akkuma dura jedhee harruma dhashitee mucaan harruma dhalatee harruma ka'ee deemee harruma qotee abbaadhaan laatu. Awwaata mitiire akkasii yoo har'a jalqabde waggaa 2 waggaa 3 boodatti milkeessuu dandeessa. Yoo har'a hin jalqabne immoo waggaa 2 booda jalqabdoo ta'e waggaa 2 itti aanutti milkeessitaa jechuudha. Akkasumas immoo hin ta'u hin dandeessa waan ta'eef harruma jalqabii harruma ka'ii yeroo itti milkaa'utti immoo haa milkaa'u inni. Ati garuu hin dhaabin hojii. Waan tokko eegaltee aga olee buluun yoo itti daddabalaa deemte milkaa'uun isaa hin hafu. Haa ta'u yeroo bareedaa waliin taasisaa jirra. Hojiiwwan gara fuulduraatti qabattee dhufuuf jettus kaasteetta gara xumuraatti fidaa irra dhaamsa yoo qabaatte namoota galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte carraasii kenna. Jalqaba irratti dhaamsi koo haa jabaannuudha. Haa jabaannuu haa tokkoomnu waliif haa abboomamnu. Nuti ummata bal'aadha, ummata guddaadha, ummata eessumattuyyuu gurra qabuudha. Ummata akkasii taane immoo ummata namni irraa fakkeenya fudhatu taane tokkummaa dhabuu hin qabnuudha. Walaa jaalannu, walaa kabajnu, walaa injifachiisnu. Gaaddisa guddaa qabna, galma guddaas hin ijaarranna. Gaaddisa tokkotti koottaa tokkoomaa. Akka kanaan itti fufuun hin ta'u. Sanyii wal finna. Argitee tokkoomuun humna. Yoo tokkoomne diina qolanna malee walitti diinan taanu. Amma isa kaleen jirretu jiraachaa jira. Isa kaleen mul'annetu mul'achaa jira. Isa kaleen beekne beekaa jirra. Isa kaleen dhageenye dhagayaa jirra. Safuudha. Nuti immoo warra guddaa kana taanee warra safuu biyya barsiisu taane safuu yoo hojjenne nutu safuu barachuu qaba ganaa. Afaan abbaa beeku, afaan hangafaa beeku, abbaan immoo afaan ilmaa beeku, afaan quxisuu beeku barbaachisaadha. Haa tokkoomnu, galma tokkotti haa gallu, walaa ijaarru, biyya keenyaaf abbaa haa taanu. Yoo tokkoomne malee biyya keenyaaf abbaan taanu. Yoon tokkoomne biyyi kan nama biraadha. Akkasii dargaggootaaf dhaamsi ani qabu yoo jiraate jabaadhu. Ati dargaggeessa hin dandeessa hin milkoofta. Abdiin kutiin. Gaafa yeroon chaayilenjis gootu didadhu. Didiitii jalaa ka'ii hojjedhu. Hojiin xiqqaan qabu. Waanuma kaayyeeffatte sana hojjedhu. Borummoo waan guddaa hojjettaa. Hin milkooftaa abdiin kutinii araada waan suusii sitti ta'urraa fagaadhu. Hin qaamin hin afuufin hin odeessin. Mana namni ijaarrate jala teessee yookaan keessa teessee waan namaan odeessin. Akka namni waa'ee kee odeessuuf ka'iitii tattaafadhu, hojjedhu, jabaadhu. Hin milkooftaa hin injifattaa hin jedha. Abdiin kutatanii. Abdiin kutatanii. Nama galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte jechuudha. Egaa namni galateeffatamu baay'eedha. Ganama koorraa kaasee hanga har'aatti namoonni na gargaaraa turan hedduudha jechuudha. Yeroo biraatiif naaf haa bulu amma warruma keessaa hin galateeffadha. Jalqaba irratti abbaa koo fi haadha koo kan na guddisan waan anan hojjedhu irratti na deeggaraa asiin nagaan galateeffachuun barbaada. Inni lammaffaa haadha warraa koo guddattuu Tiksee jedhamti. Haadha warraa koo naa galatoomii naa jiraadhu. Akkuma kana dura na jajjabeessaa turtetti ammas akka sirriitti na jajjabeessitu abdiin qabaa naa jiraadhu jedhaani. Inni biraa hiriyaa koo qaalii hiriyaa qaaliin qabaa baay'ee. Hiriyaa akkasii namni biraa hin qabadhee namanu. Dhugaan siin jedha. Dargaggoo Wabii Taaddalaa jedhama. Nama ani lubbuu laadhuuf nama lubbuu naa laatuuf jechuudha. Baay'eedhuma kana wal jaalannaa. Annan jaaladha. Akka haga inni na jaalatu immoo haga naa ta'uun hin beeka. Naa jiraadhu ulfaadhu. Gurree bukeetti gurree qofaa miti jireenya sooshaal laayifii keessatti nama waan baay'eedhaan wal bukkee dhaabachaa as geenyeedha. Osoo waliin nuffin osoo akka hiriyaa akka miira dargaggeessaatti waliin. Hiriyaan hirkoodha nama waan ta'eef.
Hirkoo keetti jechuudha. yaa na jajjabeessaa asiin nagahee anis bukkeen jira atis na bukkee jiraadhu naa jiraadhu ulfaadhu galatoomii jechuun hin barbaada. Galatoomii ulfaadhu yeroo kee aarsaa gootee waan asitti argamtee nuuf faana turtii taasisteef gara fuulduraatti hojii gaarii hojjettee ammas walitti deebinaaf dijennu qabna. Galatoom. Isinillee ulfaadha warri qubeen maal akka ta'e dhaloonni beeka. Qubeen jabaachuu qaba bal'achuu qaba guddachuu qaba kana caalaa miidiyaa saba tokkoo qofa osoo hin taane miidiyaa addunyaa ta'uu danda'uudha qaba. Akka akkas taatan abdii qabna jabaadhaa abdiin kutinaa isin bukkee jirraa jechuumaaf. Galatoomii ulfaadhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachaa turtan Qubee poodkaastii keenya guyyaa har'aatiin immoo namoota dhalootaaf waa qoodu waa barsiisu akkasumas waa irraa baratama jennu asitti qabnee dhiyeessuudhaan turtii waliin taasisna. Har'as artist Mootii Badhaasoo waliin turtii taasisne waa hedduu irraa baranneerra itti bohaarreerra abdii jennu qabna. Gara fuulduraattis namoota akkasii qabannee dhiyaanne waa irraa akkasiin barattaniif gumaata wayii isinii keenya waan nu faana turtaniif galatoomaa ulfaadha. Nagaatti.